nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti oolumaa keessaniif mana keessaniif dhala keessaniif isiniif haa ta'u jecha ani maqaan koo Paaster Nugusaa Baay'isaanaan jedhani soortuu waldaa lattuu afuura waaqayyoo guutuu addunyaa magaalaa Laqqamtee Duwwaa Torba keessatti kan argamnudha. Jaalala waaqayyoo taanaan har'a sagalee waaqayyoo yeroo muraasa akka waliin barannuuf carraa arganneerra. Egaa waldaan lattuu akkaataa kanatti hojii waaqayyoo mudhii ishee hidhachuudhaan hojii gurguddaa hojjechaa jirti. Kanaan dura amma tokko karaa xinnoo tokko simbira geessisneerra, amma garuu yoo jaalala waaqayyoo ta'e waliin akka tajaajillu, waliin akka kadhannu, waliin akka barannu namoonni dura keenya jiranis teellaa keenya jiranis gurguddoota akka ta'e isinuu beektu. Kanaafi daqiiqaa tokko yookaan lama yookaan sadii ta'uu danda'a. Amma waaqayyo nu gargaare wajjiniini dubbii waaqayyoon ilaalla. Kutaa nuyi dubbisnu seera ba'uu boqonnaa 13 lakkoofsa 21 irraa nan dubbisa. Sagaleen waaqayyo yeroo dubbatu akkedha. Waaqayyo akka isaan halkaniif guyyaa adeemuu danda'anii fi guyyaa utubaa duumessaatiin isaan dura adeemaa karaa isaan agarsiisaa, halkan immoo utubaa abiddaadhaan isaaniif ibsaadha. Wanta baay'ee sagaleen kun wanta baay'ee haasa. Iskii daqiiqaa muraasa na wajjin kadhadhaati waan waaqayyoo keessa koo kaa'ee waliin ilaalla. In kadhanna waaqayyoon. Ati alfaaf oomegaadha, isa duraaf isa xumuraati. Barri kee hin jijjiiramu. Yeroo hundumaa achuma kan taate. Baranas, bara dhuftus, bara darbes, iddoo hundumaatti ani anadha jedhee kan addate si duwwaan argi. Ati jaalallee lafa onaati. Michuun amanamaa an akka kee hin jirre. Namni nama gataa, ati garuu yeroo hundumaa nama faana kan taatu. Yaa Gooftaa, waa'ee yeroo kanaaf, waa'ee amma nuu laatte kanaaf galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee iddoo hundumaatti saba nu dhaga'aa jiran kan akka amma hafuurri kee nu gargaaru waan isaan barbaadanii olitti immoo dubbiin kee akka dubbatu nan amana. Hafuurri kee nu haa barsiisu, nu jidduutti haa argamu. Hamaaf hammeenya qilleensa lafa keessatti laphee namaa keessa kan jiru kamiyyuu maqaa keen haa rukutamu. Nu wajjin ta'i maqaa Yesuusiin ameen. Tole, Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee daqiiqaa muraasa dubbii akkas jedhutti wajjin ilaalla. Ergama isaa beekee kan waaqayyo wajjin jiraatu karaan dhaabbatu waan jedhu naasa. Ergama isaa beekee yookaan immoo ergama isaatti amanee kan ba'e mana keessaa kan ba'e karaan dhaabbatu. ተልእኮውን አውቀው ከእግዚአብሔር ጋር የሚቆም ማንኛው የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያውቅ በመንገድ ላይ እንደማይቀር እርግጠኛ ሆኜ መናገር ይፈልጋል። namni ergama isaa beeku karaatti nafu. Amma gaa yeroon keenya muraasa waan ta'eef seera ba'uun kun ba'uu jechuun waan qabaman jalaa, waan hidhaman jalaa, waan rakkatan jalaa, waan nama bite jalaa, waan namarra taa'e jalaa ba'uu jechuudha. Haleluuyaa. Ba'uu jechuun kun jarri kun seeruma ba'uu kan itti jedhamee barreeffame. Seerota shanan kana Museen akka barreesse macaafni qulqulluu hin dubbata yookaan hayyoonni macaafa qulqulluu dhugaa nuu ba'u. Seerri kun seerota shanan kana keessaa garuu seerri ba'u kun sabni waaqayyo bara ittiin garbummaa jalaa, gadhiitamuu jalaa, rakkachuu jalaa, waraanamuu jalaa bara ittiin ba'edha sabni kun. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Egaa seera ba'uu kana keessatti jarri kun manaa ba'aniiru. Jarri kaleessa yaadi waaqayyo irra jiru, karoorri waaqayyo irra jiru, ulfinni waaqayyo irra jiru manaa ba'aniiru. Warri manaa ba'an immoo halkan jira, guyyaan jira, waan isaan nyaatu jira, waan isaan qabu jira, waan isaan dhaabu jira. Garuu inni manaa isaan baase tokko halkanis karaa isaan deeman, guyyaas akkamitti akka isaan deemanii karaa gaanii akka isaan hin dhaabbanneef kutaa kana keessatti maadha halkan jedha duumessaa abiddaadhaan, guyyaa immoo duumessaa ulfina aduu isaanirraa eeguun isaanitti karaa agarsiisaa turedha. Obboloota koo, namni ergama isaa beekee isa ergame sanatti dhaabbatee jiru karaan dhaabbatu. Ergitanyaan namni ergama isaa beeku karaan dhaabbatu. Faayinaanshaali dhabde, fira dhabde, rakkina garaagaraatiin yoo danqamte sitti fakkaata malee namni ergama isaa beeku
karaan dhaabbatu. Ani ergaan qaba. Haaleluyyaa. Ergaan sii qaba nama Waaqaa. Sagalee kana kan dhageessan lafa teessan taa'aa, lafa jiraattan jiraadhaa. Waan barbaade haa ta'u ergama kee beettee isa si ergame sanaaf kan hojjettu, isa si ergame sanaaf karaarra kan jirtu, ani horiin dhabee, ani humnan dhabee, ani beekumsaan dhabee, ani firan dhabee kan jettuuf siif ergaan qaba. Hin dhaabbattu karaa. Ameen. Haaleluyyaa. Hin dhaabbattu karaa. Sababiin isaas inni manaa si baase duumessi san dhowwu, inni manaa si baase rakkinni san dhowwu, inni manaa si baase waan kamii isan dhowwu. Ergaa ganama kana dubbii Waaqayyo dubbatuudha. Namni ergama isaa beekee buukuun karaan dhaabbatu. Karaan dhaabbattotis karaan dhaabbattu. Suuqii jalqabdee karaan dhaabbattu. Nigdii jalqabdee karaan dhaabbattu. Lallaba jalqabdee hojii Waaqayyo jalqabdee karaan dhaabbattu. Lafa kanarra kan jirtan hunduma keessaniif ergaan qaba. Haaleluyyaa. Karaan dhaabbattu. Karaan dhaabbattu. Garuu waan ati gootu sittan hima. Ergama kee kan beektu. Amma kutaa kana keessatti maalidhaa? Halkanis kan isaan gaggeessu jira jechuudha. Guyyaas kan isaan wajjin ta'u jira jechuudha. Yeroo hundumaa kan hin rabne, kan hin banne, kan hin jigne, kan hin duune. Yeroo hundumaa duukaa kan jiru gaggeessaan dhugaa. Haala hundumaadhaan bukkee kan dhaabbatu. Ani sii jira kan jedhu Waaqayyo isaa wajjin manaa baaseen dhiisu. ወገኔ አስተውል። አንተ የእግዚአብሔር ሰው፣ አንተ የእግዚአብሔር ሰው፣ አንተ ያያል ሰው፣ አቲ ነመ ጉዳ አቲ ኤርገመ ከን ቀብዱ ዶክሳን Waaqayyo keessa kan jiru nama Waaqayyo siif guyyaan dhufeera. Hin dhaabbattu karaa. Ergama kee beekta taanaan karaan dhaabbattu. Faayinaansaalii dhabuun, humna dhabuun, beekumsaa dhabuun ati ergaa Waaqa biraa fudhattee karaan dhaabbattu. Karaan dhaabbattu. Nama kun hubadhu. Karaan dhaabbattu. Namoonni Waaqayyo warri Waaqayyo si wajjin jiru karaan dhaabbatan. Waaqayyo akka isaan adeemuu danda'an, akka isaan bahuu danda'anidha kutaan kun. Akka isaan bahuu danda'an, akka isaan deemuu danda'an. Gajjallaatti moomaadhaa takkaallee karaa akka isaan hin dhaabbanneef isaan gaggeessa tureedha. Isaan gaggeessa tureedha. Namoonni bal'aan gaggeeffama isaanii eeyyuuf akka gaggeeffaman, eeyyuuf akka ba'an, eeyyuuf akka deeman hin barre malee, eenyu akka manaa isaan baasee hin barre malee, jarri kun eenyu akka manaa isaan baasee warri beekan eenyuyyuu haa ta'u maaliyyuu haa ta'u karaan dhaabbatan. Karaan dhaabbatan. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni Waaqayyo karaan dhaabbatu. Sagalee tokkotti hin dabala. Isaayyaas yookaan raajicha Isaayyaas 26 lakkoofsa 4 irraa dubbii Waaqayyo yeroo dubbatu Waaqayyo gooftaan akka yeroo hundumaa jiraata waan ta'eef bara baraan isa amanadhu. Yeroo hundumaa inni jiraataa waan ta'eef isa maal godhe? Isa amanadhu. Warri Waaqayyoon amanatanii manaa ba'an, warri Waaqayyootti uflaatan, warri Waaqayyo wajjin jiraatan karaan dhaabbatan. Karaan dhaabbatan. Ara gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Warri Waaqayyoof jiraatan, warri Waaqayyoon amanatan karaan dhaabbatan. Hin dhaabbattu karaa. Ati duwwaan uf kenni, ati duwwaan Waaqayyo wajjin jiraadhu malee, ati duwwaan Waaqaaf ta'i malee Waaqayyo sii ta'uu hin danda'u. Kanaaf gabaabumatti sagalee ani sii qabu namni ergama isaa beekee Waaqayyo wajjin jiraatu karaan dhaabbatu bahe. Wanni guddaan garuu ergama dhufii beekuudha. Wanni guddaan garuu isa si waame beekuudha. Wanni guddaan garuu isatti uflaattee beekuudha. Wanni guddaan garuu isatti jiraattu yookaan isa ittiif jiraattu beekuudha. Namoota bal'aatu akka macaafa qulqulluuttis warri ergama isaanii hin beekne akka Damaas fa'aa karaa ga'anii faayinaansaalii argatanii magaalaa bareedduu argatanii kan karaatti bal'aasaa jiru. Akka Phaawulos fa'aa garuu warri amma mormaatti dubbii Waaqayyo tajaajiluudhaaf reedii ta'an jiru. Ati ergama kee beekta taanaan wangeelaayii ta'i, paasterii ta'i, soortuu kan barbaade ta'i, ergamaa ta'i, garuu ergama kee beekta yoo ta'e fira dhabuun kee sin dhaabu karaa. Hiriyyaa dhabuun kee karaa sin dhaabu. Qabeenya dhabuun kee karaa sin dhaabu. Waan biraa gargaarsa dhabuun kee karaa sin dhaabu. Garuu ergama kee beeki malee. Ergama isaa kan beeku karaan dhaabbatu jedheen haasaa jira.
ati nama waaqayyoo kan taateef na dhaga'i daqiiqaa muraasa kana keessatti siif ergaan qaba. Wayyoo nan liqinfame nan bade kan jettu nyaatamtu. Wayyoo firan dhabe kan jettu siif firan qaba. Ani ofirrattan argee waan ta'eef isa macaafa qulqulluu duwwaa miti ofirrattan argee Yesuus gargaaraa dhugaadha. Yesuus gargaaraa hiyyeessaati. Yesuus warra firan qabneef isa fira ta'udha. Yesuus warra gargaarsa hin qabneef ansii jira isa jedhudha. Ansii jira. Ansii jira. Ansii jiraan akka namoota warra kaanii dhiixuutee si bira darbamiti. Inni manaa si baasee halkan isin rafu. Inni manaa si baasee guyyaa isin rafu. Inni manaa si baasee calli hin jedhu. Kanaaf jarri kun dukkanaa'ee isaaniin ilaallatu. Haalli mijaa'ee isaaniin ilaallatu. Mijaa'uu baatee isaaniin ilaallatu. Garuu maadheedhaa akka isaan adeemanitti. Akka isaan adeemanitti. Akka isaan adeemanitti. Waan hundumaadhaan akka isaan adeemanitti. Halkan yoo ta'e iyyuu akka hin dhaabban. Daa'imwee heebee gaalaa dhiyaas. Akka isaan hin dhaabban sagalee kana keessa kootti abiddatoo waan koo. Ilaa akka isaan hin dhaabbanne halkanaa ta'u dhaabbachuun hin jiru deemu malee. Guyyaa ta'u dhaabbachuun hin jiru deemu malee. Rakkinnaa jiraatu dhaabbachuun hin jiru deemu malee. Maaltu duukaa jira? Waan hundumaa isa kefer godhee isaan dhoksutu jira. Isa isaan danda'utu jira. Isa isaan baasetu jira. Isa isaan ergatatu jira. Isa hankooti isaan kun. Yeroo ilaaltanii Museenii yeroo gara Fara'oon dhaqu Waaqayyo gara Fara'oonitti yeroo ergu saba kana hankooti. Dhaqitti naa dubbadhu hankooti. Fara'oonitti immoo yeroo dubbatu Museenii sabni kun kan Waaqayyooti waan ta'eef Waaqayyo naa gadhiisi jedheera. Naa gadhiisi. Ati akka garbaatti ergachuu hin dandeessu. Sabni kun maqaacii Waaqayyooti. Sabni kun karoorri Waaqayyoo irra jira. Sabni kun kaayyoo Waaqayyoo irra jira waan ta'eef ati akka warra kaanii ergachuu hin dandeessu. Naa gadhiisi hin jedheera Waaqayyo. Ati karaa naftu. Nan nagada yoo ta'e amanteetti amantee Waaqayyo wajjin jiraatta taanaan nigdiin kee karaatti nafu. Ani qotee bulaadha watta ta'e ati qottuun kee sitti hima ati karaatti naftu. Nami Waaqayyoon amanatu. Nami Waaqayyoon ergama isaa beekee Waaqayyo wajjin jiraatu karaatti nafu. Ergaan kun anattis hin dubbata sittis hin dubbata. Ati karaatti naftu. Kanaaf Waaqayyoon amanadhu. Waaqayyo isa bara baraan jiraatu waan ta'eef Isaayyaas keessatti. Isa amanadhu. Namni Waaqayyoon amanattan namni Waaqayyoon hankooti inni anaaf jira ani isan qaba warri jettan fira kee caala Waaqayyo. Kanaaf jaalala Waaqayyoo ta'e yeroo biraa walitti deebina waan ta'eef sagalee kana namni ergama isaa beeku karaatti hin hafu yookaan karaan dhaabbatu isa jedhudha. Kanaaf amma na wajjin kadhattu. Na wajjin kadhattu. Maaliif na wajjin kadhattu? Ani karaa dhaabbadheera kan jettu. An akkas ta'eera kan jettu. An akkas ta'eera bakka akkas ta'e isa sana lafa kaayiti. Sagalee Waaqayyoo lallabuudhaaf keessa kee kan jiru garuu karaa kan dhaabbatte. Nagaduudhaaf keessa kee kan jiru garuu karaa kan dhaabbatte. Waa hojjechuudhaaf garuu keessa kee kan jiru garuu karaa kan dhaabbatte. Ati nama Waaqayyoo kan taate har'a maggaarajaa du'aa, maggaarajaa hiyyummaa, maggaarajaa karaa si dhaabee sana tarsaasna walii gallee. Hin amanta yoo ta'e habamu cummaa nuu laatee walii gallee tarsaasna. Sirratti hin hojjetu. Deebinee waliif dhugaa baana waan ta'eef sagalee kana kan dhageessan karaa kallattii barbaaddanii kallattii Waaqayyo isiniif yeroo laatee karaa kallattii kamiyyuu haa ta'u garuu sagalee kana kan dhageessan ani misiraachoon qaba. Wangeeluma jechuun maqaan isaa iyyuu misiraachoo jechuudha. Har'a misiraachoon sii qaba. Misiraachoo maali? Isa karaa si dhaabe sana karaarraa kaasu. Isa hin ta'u siin jedhu sana akka ta'uuf. Isa hin duute jedhee sitti roorrisu sana sirraa kaasuudhaaf misiraachoon qaba. Kanaaf ergama keessa warri beektan wangeelaawii ta'a hojii Waaqayyoo warri hojjettan naggaadota ta'a karaa kamiyyuu ta'a ergama keessan kan beektan ergaan sii qaba karaan dhaabbattu mee na wajjin kadhadha. Haleluuyaa. Na wajjin kadhadha. Waaqayyo isa jiraataadha. Nuyi kan waaqessinu Waaqayyo isa jiraataadha malee Waaqayyo isa yeroo muraasaaf nu wajjin jiraatee yeroo muraasa nu biraa darbu miti. Hiyyeessi gooftaatti hirkatee durumeessa makiinaa meeqa qaabu cala. Ani dadhabaadha jedhee inni gooftaatti hirkate isa ani jabaadha jedhu caala. Ani firan qabu qofaadha inni jedhu yoo gooftaa amanatee isatti hirkate isa fira qabu caala. Mee obboloota koo waanuma karaa sin dhaabe kana irratti waliin kadhanna. Waan karaa si dhaabe hin kaata. Karaa yuutuubii haa ta'uuf FB'dhaan haa ta'u karaa kallattii kamiinuu yoo jaalala Waaqayyoo ta'e deebistanii fiidbaakii kana akkasii wajjin haasonu nan dhagaa. Kanaaf isa karaa si dhaabeetti hin dubbadhaam. Inni karaa si dhaabee sun si gadhiisa waan ta'eef.
na wajjin kadhadhu. Sin kadhadha. Ati warra ergama keessan beektan karaan dhaabbatan nuun jetti am. Anaan akkas jetti. Sabana dhagaa jiru akkas jetti. Maqaa Yesuus Kiristoosin kallattii kaminuu karaa kan nu dhaabu nutti roorrisu. Karaa cufuudhaaf jireenya keenyatti, mana keenyatti, dhala keenyatti, keessoo keenyatti, waldaa keenyatti kallattii kamiyyuu karaa cufuu kan barbaadu amma humna keen kaaseera. በጌታ በኢየሱስ ስም ሀከው መቃ ኢልመ ከሰኑ አሜን ሀከው በኢየሱስ ስም ሀከው ፖለቲን ኮ ደሙ አጀል ቀብዱ ፖለሲ ኮ ደሙ አጀል ቀብዱ አፉራን ደሙ ፎኒን ደሙ ከራ ከሚዩ ሰሙዳን ለከን ደጠበኒ ዳበተን በርኖታን ደጠበኒ ከን ዳበተን ሆጀተኒ ደፍቀኒ አጁቤ ከንታን ሀረ መቃ ኢየሱስን ከአኒ ሀደመን በጌታ በኢየሱስ ስም ከአኒ ሀደመን ሀርኪኬ ሂዳ ጭራዋን ጅሩፍ ሲያገለጡ humni kee dhalootaa waan mul'ateef si haa galatu. Boleessi abdii kute, boleettiin abdii kute, amma kaatee waan fiigaa jirtuuf si haa galatu. Irreen kee Waaqayyo gooftaa nu gidduutti waan argameef si haa galatu. Haati abbaan obboleessi du'aadhaaf abdii kutanii jiraatan hundi isaanii yoo Waaqayyo afurri du'aa mana keessa kan gale amma nan du'a nan bada jedhee abdii kan kute amma irraa waan ka'ee kaatee fiigaa waan jirtuuf si haa galatu. Egaa gooftaa dhaloota keenya biyya keenya qilleensa keenya sitti laattan hin dhaabbattu nuun jetteetta. harki kee wajjin haa ta'u kana hundumaa waan gootuuf si haa galatu maqaa Yesuusiin ameen. yeroo biraa deebinee wal agarraa Waaqayyo isin haa eebbisu nu faana ta'a ameen.